Zikirii yeroo tokko tokko jechuun yeroo hojii dalagu yeroo madalagaa dalannu kana bakka qoshaashaatti hin taane zikirii ni goona. Zikirii kana amma godhu hin beeku yaani uma godha malee astaghfirullah alhamdulillah si yoo ta'e jechuudha uma godha. Dirqama yaani amma ta'e baruu ni qaba lakkaa'uun qaba. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أبو معاذ تاكا ولا سنركسومي ولا سنركسو بارك الله فيكم. دير السلام عليكم يا ورحمة ميدا الله كيف وبركاته. ذكري فكنا في يوغو ترى كون كبو أتى حسابه ولا ألتو عندي يم بيكا حسابه بيكم مو لازم. قولي باي لكن كوما قولي كوما لما قولي كوما صدق قولي ربي سيأغر قار. طيب لما yeroo salaatee ka'u zikirii godhu keessatti majammara irratti ijoolleen yeroo astaghfirullah irraa hin jammaramu alhamdulillah osoo hin taane subhanallah irraa jammaramaa jedhu irratti wal qabne يا رب. maalirraa ولين كابينا الحمد لله رب العالمين. هندو نمني منا توكو كابو نمني منا توكو كابو جتا والإنسان يتبع رومون هندو نو تمربيتي سبحان الله يتو الله أكبر يتو غرسيا majammara karraa jammaramu jechuu barbaadeen. ده أسقوري تمربيتي هندو والله سبحان الله يتو والله أكبر يتو الحمد لله يتو غرفيتي إيه قال يتي. ما شاء الله اوكي قالتهم جزاكم الله خيرا. حياك الله. جواب سك بارك الله فيكم ولي جواب الله يعطيكم العافية ورمتي تودي ولي جواب صحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذك إن ربي جزاسين يا كفل وبقى سنين قايل لي. آمين يا رب يا الله يا رب. أستاذي أنا قافين كتير قافي فطريتي. مهم. فطري كان أني من مدامي تاي إسين نارا كفلا دفع ملك سنين كنا جريني لكي ملك كناف. يو كاتوري فأملك سنة مبرقيت أستاذ ما يكمي دبينتوني. Akkam gootaati birree nama sanii narraa kafala ani birree sii kenna jetteeni inni sirraa kafaleef hin kafallee mutakkida goote du لكن نمني سنين كفلي ملك أنا رافضتا. إن ترى مالي أني قويا سنبرة دبرس. naa galtee bara midhaan biteetiin beeytaa mitee waa'ee fixee midhaan mallaan hin ta'u midhaan biteeti birka midhaan bite san mallaqa sitti hisaabbata booda Namni suni birrii mallaqa biyya ergee midhaan bitanii baasanii birriin irraa fudhata. inni turee booda dhufee sirraa fudhata gaafa haalli mijateef jechuudha. Ana faatu fidaa fi yookaan hin tura yaani himattu yaa harkifadhaa yaani min tura. Akkas kalaas maanaa haalli qeeffattee jechuudha bara adii rakkoon qabu. Diraama biyya birrii biyya jiruu kana diraama 20 akkasii wayinatti fakkaate 20 garuu akkasittiin tura amma akkaminarra jiraa jechuudha yaani dura birriin tumna bira hafuun akkaminarraa bahamu hin bayuudhaani gaafiinti. Araati kafartee bar bas deeyni namichaatu si bira jira malee wuxi fixiri ofirraa kafartee bar kalaas deeyni namichaatu si bira jiraati bas maanaa haa deeyni isaa ofirraa kafalta booda turtura koon qabu yoo walii galteen jiraate. Laa okay. Taate galatooma nama fira kiyyaatiin tura malee inuma kennaaf illaa ammallee narra hin jirtu ka dura dhaamadhu saniif gaafii natti ta'e. Hayyaaka Allah hayyaaka Allah ustaaz Abu Mu'az dubbadha asbaa yaamina wartuuna wa sharaftuuna fa jazaakum Allah أبصر إن شاء الله. asbaatan malee hin toltanii barisin. Maayikii yoo nama maayikii qabatanii haasa'aa jiranii bara. Abu Mu'az maayikii saayilantii isinirra jira. Maal ta'an jara shabakaa kiyya moo akkami bani Adam? Biran jiran ta'anii ustaazi meebi. Bira hin jiran yalla rakkoon qaba addina. Mashguula faa ta'uun mala. Dubbadhaa yaa namni tokko haga isaan dubbatanii. Assalamu alaikum ustaazi. Dhiifa masalaa waliin jennee biran jiran na fakkaata ustaazini. Ani gaafillee hin qabu. Jira. Maayite bareeti. Sagaleen kee jira. Ani ustaazi gaafii baay'een qabu namatu waqa kiyya fuudhee
erga fuudhalee amanee garuu na dhorgate naan kennine ani du'aa dhimma isinii deeffachuu barbaade. Nama sanis ol baasuu hin barbaadu. Anguma gaafa rabbiin haqqii kiyyaarraa naaf ooluusitti akka rabbiin naanalee sabrii naaf kennu yookiin immoo jechuudha akka nama sanirraa akka rabbiin irraa itti naa kafaluuni du'aa deeffachuu barbaadan. يا ربي يا كمجيو تنا كفليف كان اللي ديني يا ربي الراباس يا ربي كفليف والله قدو جرى ربي هايك وربي سنايك ان شاء الله ربي راسي يفود وبليت تبارك الله دعاء تقول رمضان انا كيس Inshallah isinillee du'aa naa godhaanillee du'aa hin godha garuu walillee baasee maqaa isaallee maqaa kiyyallee balleessuu hin barbaadu namni kun haqa kiyya argate amanee jirallee akka haqa kiyya fuudhe garuu hin kennuu hin dandeenye. ربي الراباس ربي غورو غوري راسي يفود وبليت تي Inshallah amin. حياك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رمضان كريم أستاذي. الله يبارك فيك حبيبي أستاذ من قافين أها صلاة أما فكينيا صلاة ظهري هاتو ولا مغرب اللي هاتو خيستي إجر ركالة متاعي يونين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة جي التيات دموتي مو التيات جدو مرة تقرأت دندا. أكسي دعاء كراتن بانتي ميت دعاء نتيات دوما رتي كراتن لينجي قلماني رتين تو جو مرة مالي. هتيات دوما رتي أي هتيات دوما رتي دعاء نهدو جرامي لي تلوفته كت أنا ربنا أتنا نقر لكن وهي عذاب رمضان فتو أما اللي دبته اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إفي وان كان فقط ودو جرا دعاء أيوة أيوة. أبشر هاي. Malee tattee lammaffaa soomana kanaa dhiyaate mookin guyyaa 20 yookaan 15 hafe yoo duratti rabbii dandeettii si kanneen duratti soomantee maal rakkoo qaba? ما كم يتكلم قول مي Soomana kana amma soomana yookaan guyyaa 20 hafe dura أفه dandeesse akkuma nama dura soomanee yookaan rajibamu maal jenni duratti yoo sooman amma rakkoo qaba. شعبان رمضان وصول سنيني وقا شعبان صوم مرة كوكا بجتشو بانتي Eeyywaa akkuma rabbi si dandeesse kan. شعبان جركينا إن صوم مرة كونكا شعبان ني صومني بس بولي كل شني تك كوبات كيسا باسني إن صوم ملي أما اللي دبته آخر غاف رمضان ندوفه بولي لما بولي سد رمضان دور إن صوم ملي شعبان غويا تو كنياتا غويا تو كسوما غويا سد صوما غويا أفر صوما يو صوم شعبان ركونكا Baarakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan. حياك الله حبيبي Taati nama jedhu yaani nama wayiitii nama waamu kan irratti waliin mormaa ture yaani du'aayii mallaqa ergee masgiidafis haa ta'u miskiinafis haa ta'u wanta kanatti niyyadhe ani keessa kiyyatti akka isaan du'aayii naa godhanii fi yaani rakkoo qaba. ما كم يد Nama na zullumee haqa kiyya nyaate kanatti du'aayii yoo goosise karaa masirriitiin jechuun sadaqaa haa ta'u miskiina haa ta'u mallaqa san baasee niyyadhee waan kanaaf jedhee du'aayii naa godhaadhee yoo du'aayii waan kana goosise rakkoo qaba. abaaruutti inni yattu kaate akka rabbiin alamaa deeyinii teessan si baasu akkasitti ni yatteeti namaan du'aayii naa godha yoo jettee du'aayii goosifatte rakkoon qabu laakiin akka rabbi caccabsee manatti deebisuutti hin kadhachiiftu. Yes, that's she get it. حياك الله Apa sih Pak? حياك الله ما شاء الله غير تان هي مي قبابسة ولي بارك الله فيكم قبابسة جماعة ولي قبابسة ربي مراد سنياقة وبارك الله فيكم السلام عليكم أستاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
معلوم من أصوص يديه وشبكاكية مجرا. مين دقا أستاذ؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبنا نورتنا وشرفتنا ومعزكي. الله أكبر. ربي سنرا أنو غافين كبا ما غافين أقوتنا. أنا مش عارف تجري ولا حاجة دي كايا. ما كان سجالة ده. بر سنة الله سبحانه. الله أكبر. الله. ربي سنرا جالة تجرتني. آمين يا ربي على جرة والله الحمد لله رب العالمين. سو ما نتلقى جامن وتكونوا. الرسول ما نقول ليزن. لا لا أما هاي تون كمالي. الله إذا أكبر. نقدر فرد. بتراكم في بردرو. إيه والله. أسيم بنا. إيه؟ درو تكراكم في منو. دي دمي وايد ده بيستني أيام معدوداتي قوتني بردرو. غوني ولا درو. داسنا رولي. ربي نور راكب إن شاء الله. يا رب سنا غرقا. رب سنا Agak غرقا. apa tadi cara isanin goro. Angka sudah ikat ke nafsa. Doa mau digone timna. Gak apa dajaran insyaallah. هيا هيا. ولي جواب سكا ولي جواب بارك الله وبلا ينتي ولي جواب سلام مراد سني أجو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما قدرت أستاذ. يلا الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مجاون تو ما فاني قبل ولي جواب سكا يروم فين مجاون ما أدبت. أستاذ قاعدة كان قبل. هيا. نعم أمنتي براء الرسفة باسولتا. نعم براء الرسفة باسولتا أستاذ. نما كافر أردت زكاة باسون تاء. يا ما سلام. ما في الدي برد. نما كافر أردت زكاة كنن زكاة سيجاري كرو ما أنا زكاة. إيه أستاذ. إيه كسي نما كافر أردت زكاة باسون تاء. جرنا دقيتني سي وانتن. وفي زكاة نركان إسلامتي نانجتي. وفي نما كافر أردت باسون تاء نانجتي. والله جايبك أبدات. مال جاي شوبلتي. زكاة نركان إسلامتي. إيه. أكا إسلامتي بر زكاة أسلا وان إسلامتي مالي وان كافراتي متي ولا دخل وان كافراتي متي بليتي وان كافرة ولا لا تمتي زكاة كانوا إسلام أمة وليكن أكس نعم أول مرة من أستاذ إيكم. إيه أكس تتيمي كأكان ستيمي كانت تتيمي زكاة كاركان إسلامتي كانوا إسلامتي مالي كافرة إلى الله تومتي جتتيمي تكسي إن شاء الله. أستاذ الخير. زكاة كافرة كننا معلومة قونا فانيا يوري إن كان مجننا نما والمر من أستاذ أنا تسمى جل. أكسي هي كسي بليتي ولي جواب بارك الله فيكم ولي جواب سكرب مراد سنياغو وري مودي ترانا بول غرغلچا ور غافين كم بوسا ولي جلا بوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقت السنين جاية يا رمضان اللي ودك يسنوي. آمين يا رب يا الله. قاهنك يا سرتي. أبلي سرت فطري باسون دندا. أبلي سرت فطري باسوني دندا أكس. أبلي مستقلي. أبلي سجرة. يا فكنا في mana bayi jira sini Hundi warra mana bahee garuu immoo ka irraa xiqqoo harki lashiitiif tokko yoo irratti baase rakkoo qaba. yoo mana bayi rakkoon qabu irratti baase. Warra mana bahe. Kalaas itti baase rakkoon qabu yoo mana bayi. Okay. Abbaan kiyya immoo mana niitii abbeera irratti baasuu hin danda'a yatiima waan taateefisi. Niitii eenyu? Niitii obboleessaa ofiit irratti. Tokkuma bar erga obboleessaa kennine bar niitiin dhayxee bar obboleessatu caalasi kaluuyyuu bar niitiin kamaaluu faalaa tuulu. Adda baafachuuf.
ايه خلاص ارقب بوليس من برا وري اتشي معناها قوتون كيسانيتي اهم في اسلامة انا ركونغ Ayye. Abbaa fi ilmi yoo walirratti baafachuu hin danda'a fakkeenyaaf abbaan ilma irratti baasu. اما ديمتي في Wayi الدير garuu mana ها waan يرجع hin beekne dawaachuun dirqama hirees taata. لا ور اتشسون نمرت واجبة زكاة كنني فطر لين كنني فكنا في أبان إلمان كنو إلمي أبان كنو أبان إنتلان كنو أبان هاد أن كنو سني كلامي akkam ilmi haadha waan kana hin nyaachisa dirabbiin alamaa dirqama irratti godhe warri nyaachisuun dirqama irratti godhe akkulli haa zakaan kennu fitiriin kennu waan kana adda baafa barakallahu fiikum akkas jaarsi jaartiin kennu jaartiin aksii yoo kenne rakkoon qabu jaartiin aksii yoo ay deebitee kennite rakkoon qabu laakiin jaarsi jaartiin kennu kas dubbii tan akkana garagalchaa laala yoo jaartiin jaarsaa kennite rakkoon qabu jaarsi jaartiin kennu. Ishee bakka adduma baafachuuf inshaallah khayridha. Filatama. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جارتين جار سازا كاني كنتي جنة درسي كسد ورسني جرا بارك الله فيك. أستاذة قافي نقوين كوانس. أها. أستاذة hiriyaa kootiin maallaqa waliin liqeessanaa hiriyaan tantoo kiristaana yaani akka liqaa itti waliin kennu akkuma hiriyaa itti walii kenna yeroo rakkanne hunda wal bira dhaabbannaa walirraa fuunaa in kennaa fi naa kennitiin kennaa fi naa kennitii walirraan kaffalannu jechuudha. Ani immoo gaafa kaan irraa fuudhee sadaqaa kenne ani. Sadaqaa kennee sadaqaa sunillee mootu bakka son gahin dhaabbatte naan jedhan bakka geette immoo hin agarre ani. Sadaqaa sana indagana baasuun narra jiramoo yaani sadaqaan sun narra taqabbalamee jiramoo mucattii sana olirraan kaffalannu qabu naa kennite irti birrii kana kennuufii qabamoo akkam godhuun qaba. Kiliir godhimee waaddi haa godhi ilaali. Sadaqaan akkami fakkeenyaaf namatti kennitee namni karatti nyaate. Namatti hin kennine masgiida bitaa waa galchaa jedhee namni masgiida bitu sun maa hin binne dhagayaan himmootu jechuudha. Irraa argixanyallee hin taane garuu hin binne hin agarree jedhanii naan jedhan. Birrii namatti ergitee afaa masjidaa biti jetteeni fakkeenyaaf namichi sun afaa masjidaa hin binne. Sun kennee jira. Kan itti kenne sun kennee jira. Garuu kan itti kenne san tummootu hin binne. Ka inni itti kennu sun hin binne waan ati niyyatte kana. Eessa goote biti jedhaniin kaan gaafatanii ma. Inni agarree isaanillee akkasitti addaan baasee hin gaafanne garuu hin bitamne naan jedhan. طيب سنأشتي كوفيفني خلاص أتي صدقات على كل على كوريا مسجد أبي رجعتني خلاص سرك طيب مالتو بدي ما قدوه هنا Mucayyoo amma olirraan liqeeffannu yaani akkuma hiriyaa olii ol oolchina yaani amma isii kaffaluu qabamu yaani erga hiriyaatti olii oolchine narra maan godhuun qabaan. أتين مشيو أتين بري إسي الرافوت يوسف إبدي بدبين أنا هنا إبدي أتوي الرافوت يو لكي جتة رامفون واتك جتني ولي رامفون ما لبي كان دوبانا كسين ولي كنتانيت Anis biraa qaba waan ta'eef birri yaani birriin kiyya guddaa waan ta'eef biraa qaba isiin asirraan barbaadu naan jette birri kan kiyyan sii kenna lakki kanan karaa biraatiin baate xiyyeeniyyaan adda jirti jennaan lakki ani siin asirraan fudhan hin barbaadu naan jette na didda jechuu isiin. سيني كلامي ورا بري ولدت كني كنا هاد ولدت كني تكني تلا الله مالي على كل حال yoo hadiyyaa taate akka hadiyyaatti yoo liqii taate akka liqiititti waan kan dhoysuu hin qabdan fa'in amina ba'adukum ba'adan falyu'addi alladhii itumina amaanata fedhe ayyaa kallah
ميت بالبلي قافت دبدا مواسكي دبدا شانو روضة بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين يا رب. ربي صومنا وياتك تصوم انت ربي سن راقع بال كان اللي كتانوس. آمين يا رب يا الله. تاتنا اقول انت كنيو رجع في قافتنيس وريت دلق ربي سانا اقول. ايه والله. ربي انت كنيو ربرتي دلق ما اقول برنوتا قافتي وانت كوان بيني. السلام اجا سيدي بيته. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. شواز جرتو أيما حبيب أكمل ميجا فد ما قالت ربي الحمد لله. بقرا ببلا برا سنجه آمين ولا ما نقول لك إنه ربنا كان في كم برد وفول ربنا أقول. قال أنا اللي شبكة جبان كابو قرتي وملمان سنجافتو بربادة أكو أنا تلو أنقلا تاريخ جراية jadi. إندا قاما Nanda gaya tukang. Tarik jere. me duhai goda ummata yaron ko ramadana Juga. inda gama Shabaka keessa ninse asan. Gara inshallah itti fufaan dhaabina adda. sagaleen kee dhagamaa jira Shabaka keessa tu diima agarsiisa asan. inda gama shabakaan shabaka kiyya amma saniifuu har'a kana gartee kunoo soomanaan oolle biyyinni gartee nagaa qabu gartee wama gartee nagaa gaafata biyyi keenya immoo gartee soomanaan har'a lola gubbaa oolanii Ya Allah. Ayye. nama meeqatu wareegamee oolee kunoo baaduma gartee hiikaan kun hiikame naddoo sadii fi ijoollee naddoo lamaa fi ijoollee sadii dhume gartee Alhamdulillah wa inna ilaihi raji'un. Ayye po. mee ummata kana duhaa godha gartee sila wanni biraa tokko wanni gartee danda'amee godhamu jiru mee haala dandamaa ta'een gartee rabbi kadhadhaa ummata duhaa godha Abshir 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 ingoon abshir. Akina raga dabu hoy. Inshallah ee ingoon. duhaa hin bira dhaabbadhaadha galatoomaadha shabaka guddaallee hin qabuuti ummata bira dhaabbadha duhaadha gartee yeroon agartee ramadaana du'aanis agartee ni taha ummata duhaa godha jechuu gartee musiibaa ciccimtuutu agartee ummata harkaa qaba jechuu yeroo namni gartee soomana rabbi qalbii takkaan soomu gartee namni ibidda kee ooleeti waa meeqa namni dhandhamu jira ummata duhaan bira dhaabbadha galatoomaadha. Ayye bibi. Bismillah. Tole dirqama. Ayye naajira daantu keessanuu. Maganu yaadachiifte. Rabbiin walloodhaan jalqabee. Bismillah alhamdulillah sallallahu salaamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waan nutti mee kana firraa immoo firraa. Rabbitti rahmaanitti iyyanna. Warra tiktook irratti iyyateenini. Rahmaani kan nama dhageeyu. Amma yujiibul muxxarra Rabbi gartee nuuf haa dhageeyu. Gartee abboo haala isaan keessa jiran walloo teenya rabbii beeka. Rabbi subhaanahu wa ta'ala isaan waliin haa ta'u. Rabbi isaan haa tumsu. Rabbi isaaniif haa gargaaru. Injifannoo kana Muhammad gartee Ramadaana keessa injifatee san Rabbi isaaniif haa kennu. Mootummaa kana keessa Rabbi rahmata nuuf haa qabu inshaallah. Afaan soomanaati soomana keenyas nurraa qeebalee du'aayii keenyas qeebalee uummata keenyaafis tumsa kan Rabbi haa tumsuuf Rabbi subhaanahu wa ta'ala nu haa godhu. Gammachuu nu haa dhageessisu. Injifannoon uummata keenya kan walloo akkatti haa galtu. Diinaan beekamanii qabsoon beekamanii oromummaan beekamanii jaalalaan beekamanii Rabbi waa hunda isaaniif haa laaffisu. Jihaada maal godhan gaa isaan gartee qabsoo warra jannataati inni gartee karaa sharrii irratti munaafiqummaa irratti kufrii irratti dulu warra ibiddaati.